السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتودا أفجارتنتوني هردفتوني برسيسا روما الحمد لله هاني ناقا كوت ناقيني ينجال الله هنك بجارا باك جرتن مرس ناقو دعوتن كي فيديو راكنا كيسات هيجتي سيتينغي غلادي بالبلا كيساني كيس جرون سمبرسيس اگا دعوتن كي يا سيتينغي كوني سيتينغي عجائبات يا چودا سيتينغي كوني نم بالبلا سامسونغي كبن هون ترا كيسات ري چودا غرو اما فورمات ترغدي جري چودا سيتينغي كوني چودا هونتا كيسنو ركيسات ري چودا سيتينغي كوني جو سرت فيديو خنا هنگ دمالا دعوتن چودا هونتا كيسنو نم بالبلا سامسونغي گلاس کی کبدي چودا هونتا كيسنو اسم فائدہ چودا سيتينغي كون نم هدو دبات ري چودا نم هون دبات ري نم هدو تون سيتينغي كن فورمات سا ولاله ولي ركچات ري چودا غرو عربودا سيتينغي كوني فورمات ارگته امبودا ركن هنجي ري چودا اگا دعوتن كي يا فيديو خنا لايك شير گودا لايك في شير گو چودا نو جبه سن دگتنا چودا اكن وانگ غاري وام بريدا وان اسم فائدہ yeroo hunda barbaanne isinis video kan like share gochuudhaan nu bira dhaabbachuu qabdanii nu jajjabeessuu qabdanii hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube channel keenyaaf haarawwataa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf channel keenya subscribe godhachuun dagatinaadha yeroo subscribe gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana kilik godhaadha achi booda all kajettoon rakkaa yaddaadha video keenya nan baay'ee dargee kan raafaa deemu like godhaadha barumsan garaadha asin darbee YouTube channel keenya jala seenaadha video baay'eetu jira irraa baradhaadha egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti obsaan afaana turaan hordofaan sininja hayyee daawwattootaan kiyyaa siitingi galarii bilbila keessanii keessa jiru kun argachuudhaaf akkasuma siitingi yeroo dheeraadhaaf galarii irratti isin rakkisaa ture kana furmaatatti godhachuudhaaf jechuudha galarii bilbila keessanii keessanii galtanii achi booda as jalatti sarara sadii kana kilikni gootu achi booda siitingi iska joon kilikni gootu achi booda haala kana siitingi keessa galtan jechuudha achi booda asirra gadanii buutu jechuudha hanga dhumaadhaa gad deemtanii asirratti about galarii ka joon irratti yeroo tokkoof kilikni gootanii achi booda haala kanaan isiniif baname jechuudha yeroo haala kanaan isiniif baname asirratti akkuma argaa jirtan jechuudha virgin kan jedhu ni jira jechuudha hayyee daawwattoon kiyyaa bakka amma virgin yoo kana jechuudha yeroo jahaaf ni rukuttu jechuudha quba keessaniin yeroo jahaaf ni rukuttan jechuudha amma siitingiin haaroon isiniif baname jechuudha achi booda yeroo jaha rukuttanii raawwattanii yeroo of duuba deebitan jechuudha haala kanaan siitingii haaroo jalatti isiniif baasa jechuudha as jalatti galarii laabis kan jedhu ni jira jechuudha asirratti yeroo tokkoof kilik gootu achi booda haala kanaa siitingii kana hunda argatan jechuudha siitingiin kuni siitingii namoota bilbila saamsoongi fayyadaman hunda rakkisaa turedha jechuudha ammoota garuu furmaatatti argatee jira jechuudha amma siitingii kana keessaa siitingiin amma nu hittiyaa jennu jechuudha kun hundi haala kanaan oonii ta'uu qaba jechuudha akkuma asirratti argaa jirtan hundinuu banaadha jechuudha cufaan jiru tokkollee jechuudha akkuma kanaan isinilleen banattanii raawwatan jechuudha amma garuu siitingiin nu barbaadu ture jechuudha siitingii kana keessaa siitingii kun hundinuu faayidaa qaba jechuudha garuu faayidaa guddaa kan isiniif qabu siitingii kun osoo kana jechuudha bakka amma viidiyoo pilaayer yookaan irratti yeroo tokkoof kilikni gootanii achi booda haala kanaaf filannoo sadii isiniif kenna jechuudha filannoo sadii kana keessa jechuudha kan jalaa kana filattu jechuudha filannoo jalaa kana filattu achi booda okay gootu jechuudha amma booda amma yoo of duuba deebinee viidiyoo gargaraadhaa yeroo galarii bilbila keenyaa keessatti ilaallu jechuudha yookiin tabsiisuudhaaf yookiin waan san dhaggeeffachuudhaaf yeroo irratti dhoonu jechuudha amma of duuba deebi'ee sanitti agarsiisute hayyee daawwattoon kiyyaa amma of duuba deebi'eetan jira faayidaa siitingii kun nuuf qabu isinitti agarsiisu jechuudha fakkeenyaaf yeroo viidiyoo tokko tabsiisuudhaaf irratti dhootan jechuudha haala kanaan alaatuu isiniif baname jechuudha asirratti argaa jechuudha amma yoo barbaadanii irra butuu dandeessanii yoo barbaadanii dhaabuu dandeessanii inni duraanii garuu akkanaa miti jechuudha fakkeenyaaf of duuba deebi'ee isa duraanii isinitti agarsiisu jechuudha hayyee daawwattoon kiyyaa duraan kunoo akkana ture jechuudha irra butuu dandeessuu viidiyoo kana yaanii yoo akkatti sagalee xiqqoo ol qabde malee dhagahullee dandeessu jechuudha akka silatti sanitti irra oofuu dandeessu jechuudha duraan kun akkana jechuudha kosirratti margaatan kana jechuudha akkana jechuudha inni galee malee akka silatti sanii miti jechuudha silatti san dhaabuu sin dandeessaa irra butuu sin dandeessaa akka barbaadetti bakka barbaadetti dhaabuu dandeessa jechuudha garuu isa kana bakka barbaadetti illee dhaabuu dandeessu sirriitti daawwachuu hin dandeessu jechuudha san garuu akka barbaadetti daawwachuu dandeessa jechuudha fakkeenyaaf silatti irratti deebisee sanitti agarsiisu jechuudha hayyee daawwattoon kiyyaa siitingiin haaroon kunoo inni amma nuu baname kunoo isa kana jechuudha akkuma silatti amma argaa jirtan jechuudha akka barbaadanitti irraa butuu dandeessanii bakka barbaadanitti illee dhaabuu dandeessanii jechuudha san garuu bakka barbaadanittis dhaabuu dandeessanii haala kanaan dizaayinii isa kanaan isiniif fidu jechuudha dizaayinii kun baay'ee tokko bareedaadha itti fayyadamaadhaan isiniin jaa egaa daawwattoon kiyyaa isin gara jeetan namtii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa karraadhaa kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uu dagatinaadha akkasumas viidiyoo keenya kan namni baay'een argee kan raafaa adimu laayik sheer waliif godhuun dagatinaadha barumsa birootti nagalti deebinutti waan hordoftaniif godhatamu